Nagaa isiniif haa ta'u qaaliiwwan koo akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii anis nagaa kooti waaqayyoof galanii haa ta'u ergaa gabaabduu dhaamsa gabaabduu isinii dhaamadhe tanan dhufe jechuudha har'a daqiiqaa xiqqoon qaba sa'aatiin wanni deemaa jira jechuudha wanti isiniin jechuu barbaade maalidha isinitti fakkaate baay'een keessanii maaliif guddachuu dadhabne maaliidhaaf jijjiiramuu dadhabne waggaa amma kanaa turree biyya namaa waggaa amma kanaa hojjannee biyya namaa iddoo garaa kanaaf maal gochuu qabnaa isa jedhamuu fi duraan dursiiti namoota faana kontaakti gootuu fi maatiin irraa dhufte inni akkasin jedhu maal sin jechuu kooti beette namoonni baay'anii wanti baay'anii Oromoon akkas jedha fira bakkaateetu dhadhaan uffata balleessaadha tokko immoo dura ibidda ofirraa fuudhaniiti deebisanii namarraa fuudhuu jedha kanaafi wanta ammattu hojjechaa jirtu kana maal gochaa jirta hiriyaa akkamii faana jirta abbaa manaa akkamii faana jirta obboleessa akkamii faana deemaa jirta obboleessa kee kun jijjiirama keetiif gahee olaanaa qabaayii maatiin kee waan amma hojjechaa jirtu kanaaf gahee olaanaa qabuu yaada sii qabuu abbaa manaan kee waan amma hojjechaa jirtu kana sii guddisuudhaaf yookiin sii kunuunsuudhaaf yookiin gara isa caalootti si dabarsuudhaaf ilaalcha gaarii sii qabaayii sii yaadaayii sii dhiphataayii akkati beeloftu akkati dadhabdu beekaayii jedhiitti tilmaami warra kana adda baafatte guddachuus sin dhibu jechuudha hiriyoonni baay'anii nama quucarsu keessattuu ijoolleen biyya ambaa kan guddachuu dadhabanii fi karaa baay'ee dogoggortanii dhuftu gaafa biyya namaa dhuftan jechuudha nama jijjiirama keessaniif gahee hin qabne maatii siniyyaan irraa gaafa dhuftanii baay'een keessan of dagattanii jiraattu biyya namaa jira kanaaf kun immoo guddina keessaniif gahee olaanaa taphatadhe hin yaadu jechuudha kanaaf hiriyaa faana sooshaal gootu maatii irraa dhuftu ilaali maaliif hiriyaa habdii hin qabne faana gaafa deemsa eegaltu haadis habdii kutannaa malee jijjiiramaa fi gahee olaanaan taphattu jechuudha hiriyaa yeroo hunda si quucursuu barbaadu hiriyaa yeroo hunda haramaa fi biyyoon tanasitti ta'uu barbaadu irraa fagaadhu yeroo hunda nama habdii hin qabne yookiin nama habdii kutatu yeroo hunda nama konfidensi hin qabne borus jireenya kootii fi gahee olaanaa taphatatte jireenya kee keessatti miila qabu immoo konfidensii fi haala ittiin waan keessa darbuuf waan ittiin hojjete jijjiiramu hin dhabadhee hin yaadu jechuudha sammuu gahaa qabaannaan jechuudha sinis namoota naannoo keessan jiran maala waan fudhachuu qabdan adda baafadha obboloota koo duraan dursitanii maaf quucarree maaf guddachuu dinnettanii mataa keessan hin reebina hiriyaa yeroo hunda taa'ee haati yeroo hunda abbaa yeroo hunda taa'ee as kenni jedhuu si guddisuu hin danda'u kanaaf wanta gochuu qabdu waan amma harka keetii jiru kanarratti waggaa lama biyaansi namni waggaa lama seera qabee waan gahaa ta'e waggaa lama namni hojjetee dhabu muraasa jechuudha baay'een keessa dhotoo argattanu akka nama kiishii uraa keessa kaayee taatu jechuudha waan abbaa sin faana kontaatti gootanii fi wanti sin ilaalaa deemtanii hojii keessan faana waan madaalleef jechuudha nama karoora qabneen faana gaafa karoorfattu kisaaraadhuma keessa hooltee bulta jechuudha maala siniin jedha nama karoora qabu faana karoorfadha nama iddootti dadhabdetti si jajjabeessuu danda'u nama si bukkee dhaabbachuu danda'u yaadaan qarshii kalli walli tokko dhabuu tokko argachuu danda'a yaadaan bakka namni yaada gahaa qabu abdii fi amantiin abdiin amantii irraa dhufaadha kanaaf wanti isin habdattanii fi wanti isin naaf ta'attanii yaada akka galma isinii ga'uu fi wanta faana ooltanii fi wanta faana bultan adda baafadha kanaaf guddachuu yookiin jijjiiramuun ijoollee biyya harabaatti wanti daangaa ta'uu kanuma dhaleeta yaada jechuudha kanaaf yeroo keessan qusadhaa biyya namaa keessatti waan argitan akka araboota taane jiraannattanii wanti isin argattanii fi wanti isin baastanii gattan waliif fakkaatu waan ta'eef amma tokko of qabuu yaada yeroo hunda araboonni tokko firii sin godhanii gasin gadhiisanii akkasiin maallaqa akka isinitti taphattan sin godhu jira suuqii garaagaraa biyyoota garaagaraa fuudhanii sin deemuudhaan anis kana bitatti birri natti argattuu fi wanta bittu waliin fakkaatu isaanii birri guddaa waan qabanii fi waan ati ji'a lama ji'a sadiitti xaarte bitattu yeroo tokko itti bitachuu danda'u jechuudha kanaaf isaan fakkaadheen deema jettee isaan duukaa yeroo kee fixiin yeroo keenya birriidhaan bitamee jira waan ta'eef yeroo keenya haabennu obbolootaan ko abba nama faana deemnu haabennu jireenya keenyaaf nama akkamii filachuu qabna baay'een keessan dhugaa waan baay'ee dogoggoraa oollu jechuudha waan baay'ee nama zim jedhee bakka afaan bichaadhaan sinkuulaa oolu faana deemtanii yeroo keessatti taphatanii deemtanii boochuu jechuudha kanaaf immoo bakka wanti sin gingilchuu qabdan nama konfidensii hin qabne nama ofitti amanamummaa hin qabne nama waan qabu hin galateeffanne jireenya keessan fide nama ganaa achuma asasee jireenya hin taane bakka mudhukkii yookiin dadhabbii haasaa deemu jireenya keessan keessa fidina dhiiras ta'e shamarran warra akkasii jireenya keessan keessa fidina maaliif sin kuffisuu danda'u ofii kufaniiru waan ta'eef
sinis goolii sinitti ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godha. Kanaaf immoo ijoolleen keenya guddachuu hin danda'u 100% guddachuu hin danda'u sinin jedha obboloottan koo. Qulqullinni hin qabu waan mursaa ture jechuudha. Kanaaf wanti isin jedhu dhugaa isin jira waan keessa waltanii fi nama keessa faana ooltan adda baafadha. Yeroo baay'ee haa ta'u jettanii wanta qabatamaa hin taane tokkoo fi wanta dhugaa fakkaatu tokkotti deemtanii baay'ee bu'aa oolu jechuudha. Guyyaa irraa kan bu'aa oolu baay'eedha jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhadha. Waan qabdanitti fayyadamaa. Waan qabdanitti hojiirra oolcha. Kan amma keessa hin argannetu jijjiirama guddaa agarsiisa. Ijoolleen biyya dhaabbatan jechuudha waan xiqqoo argachaa kan hin jirredha. Dhugaan isin garuu akkaataa yeroo tokko mucaa tokko waa'ee maatii ishee gochi onlaayinii kanarraa jira. Kanaaf maatii yeroo hunda jijjiirama kan keessan hin taane jijjiirama mataa ofiitii fi gurraa yoo fagaattanii guddachuu dandeessu. Obboleessi yeroo hunda yoo baajaajeetti bitte makiinaa barbaadu yoo sana goote kana barbaadu yoo suuqiitti bante kaapitaala kaampaanii gurguddaa barbaadu irraa fagaadhu bira of ta'eeti booda isaaniif taate yoo qabaatte mana kee dhufanii ooluu danda'u. Yoo ati nama guddaa taate yoo ati jabaatte yoo ati waan qaasaan shaffanuu dandeesse nama bira dhufee si bira ooluu danda'a. Ati qaasaan sana shaffattee kan keetti qaabattee galtee maatii fira ta'uu jechuun baay'ee ulfaata. Namni si jaallatu jiru kabajaa qabu safaraa keessatti arrabsoon taane sirraa ijoollee baay'ee bu'aa adda addaatti ba'anii karaa irratti ba'anii hiriyaa isaaniitti jibbamanii maatiidhaan jibbamanii obboleetti jibbamanii waan hamanan wanta abdii godhatanii eeggachaa turan dhabanii baay'ee kan dubbatatee bu'aa jira jechuudha. Kanaaf dhugaan birrii baay'ee keessa yoo sirka taa'e akka walii wayii siin godha jechuudha. Waan bakka abadu kan jedhamu duratti jimma dhaqanii yoo hojjetanii maali ceenaan birriin barakatu kan jedhan tokko jira abaarsi tokko jechuudha. Akkasuma jechuudha. Waan isin jimma dhaqanii hojjetan birrii baay'ee argatu jedhanii yeroo haasaan jechuudha. Garuu achi fuudhanii gara biraa yoo deemanu abaarsa qaban birri isaanii akka barakatu biyya arabaas akkasidha jechuudha. Kanaaf keessa gaafa hojjetanii waan baay'ee fakkaata. Keessa gaafa baatanii of laalta gaafa hojiitti galtanii baay'ee hamleessi cabsa jira. Kanaaf immoo durumaan dursaatii itti yaada. Durumaan dursaatii waan hojjechuu qabdan maalirratti akka hojii uumachuu dandeessan hojii akkamii akka hojjechuu barbaadan duraan dursaatii adda baafadha. Baay'ee keessa hojjetanii makartanii walitti qabdan baay'een namoota yeroo tokko mucaa tokko asoofisu ture kaargoo sadii qabanaa jette. Kaargoo sadii jechuun laala kaargoo sadii jechuun birrii meeqa akka ta'e laala birrii meeqa akka jiru meebii mucaan gara waggaa 9 waan ta'es kaargoo sadii qabatte mana 200 karee 200 hiriyaa shifaana 400 bitan jimmaatti jechuudha. Sanaatti wanta biraa hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee maatii baadiyyaa jiranidha namni baay'ee shi lafa jiru garuu birrii ishee sadarra kaargoo irra jiru kuufaa aadeffannaa sanatti ta'e salphaatti fuutanii biyya galuun birqisanii ta'e dhugaa uffanni biyya namaa fi uffanni biyya keenyattis waliin fakkaatu jira. Biyya keenya keessa uffata wal jira uffata bareeda kan yeroo safaana deemu kan sirraa adeemu baay'ee jira. Maaliif biyya namaatti kootu guuttee galta dhugaa sun jedha. Maal haa ta'uudhaaf kootu guuttee galta. Maal abbaasuudhaaf maalaaf ta'e qoy. Maal abbaasuudhaaf wanta irra darbaa wanta faashinii ta'e wanta namoonni baay'ee irraa garagalan uffata rakkatan. Kaargoo fuutee biyya galuu hiika maalis. Kaan immoo jechuudha heerumumaaf jedhee kan qarshii walitti qabate biyya galuutu jira jechuudha. Obboleettii koo qarshii danda'a arbaate booda ta'e biyya teessumaaf hin hojjettu. Dhugaa isin jedha edda wanta ija qaburraan olfanne edda wanta qabatamaa ta'e bor waan hawaastinaa sii ta'u bor wanta daa'imni itti darbanii argatan bor waan itti baqattee wantu edda godhanne mala biyya namaa dhuftu baay'een asirraa beelloon baanii bitee gala wanti hin hojjenne hin jiru achuutti dhuma jechuudha. Ani beeku akkamitti akkasitti iddootti nama qaanessan baasan jedha waan tokko baay'ee kan nama qaanessuudha jechuudha. Hiriyyaan itti heerumtoo nama akkamittidha. Haa ta'uyyuu malee atoo heeruma sana keessatti yookiin jiraachuu sana keessatti gahee olaanaa qabachuu qabda. Atillee hojii hojjechuu qabda. Atillee waan kan keetti qabaachuu qabda jechuudha. Heeruma jechuun sin jetteetuma veelloo sin tattee kutuuta si guuttee galtee heerumuu bichamtu yookiin qabaachuu danda'a yookiin qabaachuu dhiisuu danda'a. Kana keessatti immoo walitti buutanii lammaffuu biyya namaa deemu dibbirtiin natti dhufettee ganaa biyya namatti deddeebi'uun immoo walmoo gahee lakkee irratti dhiibbaa guddaa fida. Baay'ee keessa kootu rakkoo qabu gaa'ela dhaabbannee deemnaa dhakkaatanii galtanii gaa'ela dhaabbattee deemtu gaafa cuftan immoo wal diiddu kan qalabatii birrii 6,000 harree dhiiraaf ta'e hojjetu meeqatu jira. Qalabatii sila keewwatee dhufe abbaa manaa qabadhe qalabatii sila keewwatee dhufe ani jireenya bultii qaba gaa'ela qaba jedhee kan asitti dhufee abbaa bultii isaa hiiki jireenya isaa bittimse
asirra baadii ishee kan wal abaaraa wal meeqa keessaa wal qalabatee bira motor baatee jedhe amma galee duuni dura dhibba sadii dhibba furii isa fudhatanii furii warra jireenya isaanii dhiigaan baay'ee jira jechuudha. Dhiira tokkicha gaa'ela faana dhaabbattee dhiistee deemuu jechuun re'ee korbeessa re'ee gadhiiftee jechuudha. Korbeessa re'ee gadhiiftee jechuudha. Beekte korbeessa re'ee gadhiiftee jechuudha biyyatti. Beekte kanaaf gaafa cuftee immoo sun ollaayirratti baatee gadi garagalchitee ol garagalchitee jireenya kee abaaruudhaan of ceephaa'uudhaan lammata gaa'ela dhaabbatira lammata eekelee namanii laatanii suura walii gadi baaftanii gaa'ela fi haadaa fi duudhaa biyya keenyaa rakkasiistan jechuudha. Ofii keessan jalqaba wal gurgurtanii otoo of hin ta'in otoo mana kee bulchuu hin danda'in otoo ofitti amantee jireenya gaaricha keessan jiraadha itti yaadee itti galtee itti heerumtee irraa deeqochuun ati mi'a ol galta amtee mi'a bitanii deebisanii geeddaraniidhaan kan heerumtee lammata biyya namaatti deebitu jechuudha. Maal haa ta'uudhaaf? Jireenyi baay'een jireenyi namoota baay'ee sababa heerumanii biyya alabaatti deebi'uutiin jireenyi namoota baay'ee diigameera. Maatiin manca'eera. Safuun badeera. Amantiin dhabamee jira jechuudha. Kanaaf otoo itti galiin dura fana karoorfadha. Maal akka gochuu qabdu ifaaf bilisaan ittiin iftoominaan ittiin maal akka gochuu qabda. Gaarii yeroo kamtu akka ta'uu qabu. Maal akka ta'uu qabu ittiin ishii wal baruun ookee. Tarii qalabatiin jedhamus ookee garuu as deemtee maal akka gochuu qabdu beekti. As gaafa deemtuu hojiidhaaf deemtaa maal akka gochuu qabdu beekti jechuudha. Baay'ee keessa mana nuu ijaara, baay'ee keessa akkasumas ijoollee guddisaatanis isaanii biratti kennanii raadhee nama kan itti fuusistan. Asii akka sassaabudhaan achi qawwee fi wanni itti bitee geeddaraa oolu. Jireenya birrii keetiin taphachaa oola jechuudha. Birrii keetiin baala goosite, birrii keetiin gurgurtee dabarsite jechuudha. Akka kan biraa bitatu kan godhisiidha jechuudha. Kanaaf gaafa biyya namaatti deemtu maal akka gochuu qabdu kan adda baafadha. Baay'ee ba'anii miidiyaa irratti dubbachuudhaaf namoonni baay'ee nama arrabsu. Namoonni baay'ee namatti qabamu maal akka gochuu qabdu fuukeetii yaada. Baay'ee keessatti noo jettanii buukii keessan fatti kennitanii buukii fa'aa waliin baasanii kan fiddanii dhuftanii kisaaraa guddaa keessa galtanii asirratti baatanii iyyatanii asirratti baatanii sagalee fudhatan asirratti baatanii kiloolii iddoo asirratti baatanii madaa fi sirfiixa fuula keessan baay'ee jira jechuudha. Kana maaltu godhe dogoggora mataa keessanii sunti dogoggora jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabna reebiiti. Kanaaf gaafa otoo biyya namaa dhufiin otoo biyyatti deemtee waan tokko keessan galiin waa adda baafadha. Sammuu qabda waan ta'eef gurra qabda waan ta'eef hin dhageessan argita waan ta'eef waa adda baafadha. Wanti si godhu